Today we will see 2.1 suspension solution colloid. Suspension solution colloid waan joon waliin laallaa jiru. Suspension mixture can further be classified into suspension colloid in the solution. Mixture makaan suspension colloid fi solution itti maal ta'uu danda'a? Ramadamuu danda'a jechuudha. Suspension is heterogeneous mixture. Suspension jechuun heterogeneous dha jechuudha. Makaa garagaraa physicalidhaan adda ba'uu danda'u jechuudha. In which solid particles are spread through liquid without dissolved. Partikloonni solidii ta'e yeroonii fi dhangala'oo keessatti dhangala'oodhaan walitti dissolve goonu osoonii fi dissolve hin taane ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf solushina solidii fi dhangala'oo yeroo linneenye osoonii fi dissolve hin taane adda addatti ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma a mixture of chalk in the water, sand in the water, mixture of scaled lime, calcium hydroxide, water, mud, water are some example of suspension dha jechuudha. Amma bishaanii fi saandii cirracha yoo linneenye cirrachii fi bishaan dissolve ta'ee kalara wal fakkaataa ta'een taa'u jechuudha. Cirrachi jalatti gad taa'ee bishaan ammoo gubbaratti hafaa yeroo kana dissolve hin taane jechuudha. Dissolve hin taane kan akkatti taa'u suspension jennaan jechuudha. A solution are all around us. Solutionni naannoo keenyatti kan mul'atu jechuudha. The air we breathe in the much of what we drink, for example soda, coffee, in the tea, in the fluid in our body are all solution dha jechuudha. Qilleensi nuti argannu inni kunis maali? Solution dha. Wantoonni nuti dhugnu fakkeenyaaf akka sodaa, akka bunaa, shaayii fi dhangala'oo qaama keenya keessatti argamu kun hundinuu maali? Solution. A solution is homogeneous mixture of solute dissolved in solvent. Solution maali? Homogeneous, makaa homogeneous. Solutiin bulbulamaan maalitti? Bulbulamaan bulbulaa keessatti dissolve hati argamu. Because of dissolution solute in solvent. Sababni isaatilleen dissolutionin bulbulamaan bulbulaa keessatti kan ta'u jechuudha. The particle in solution are of the size in individual atom, molecule or ion. The solvent part of solution is usually liquid. Solventiin yeroo baay'ee maali? Yeroo hunda liquid dha jechuudha. But can be gas yookaan gaazii ta'uu danda'a. Gas or solute type of solution is subsequent solution. Generally, the major component of solution called solvent. Amma bishaanii fi soogidda yeroo nuti waliin eenyu bishaan maal ta'uu qabaa? Maajarii guddaa ta'uu, harka guddaa ta'uu qabaa jechuudha. Soogiddi immoo ashaboon isa kompoonantii irraa maayinarii ta'uu qabaa jechuudha. Maayinariin san maali? Sooliyuutii. Bulbulamaan maayinarii ta'uu qabaa. Bulbulaan ammoo maajarii ta'uu danda'uu qabaa jechuudha. If components in a solution are 50, yeroonii fi lachuutu solutiif solvent illeen percentage 50% ta'e, the term solution is the term solute can be assigned to either component. Yookaan kompoonantiin lamaan keessaa tokko maal ta'a? Solute ta'a jechuudha. When a gas or solid material dissolve in liquid, the gas or solid material called solute dha jechuudha. Yeroonii fi gaazii fi
Sooliyuudiin gaazii yookaan sooliyuudiin dhangala'oo keessatti dissolve ta'ee gaazii yookaan sooliyuudii maateriyaaliin maal jedhamanii sooliyuutii jedhamanii jechuudha. Amma gaaz sooliyuud isaan kun liikwiidii keessatti yeroonii fi yookaan gaazii yookaan sooliyuudii tokko isaan keessaa yeroonii fi isa kana keessatti dissolve yookaan maynu maal jedhamanii sooliyuutii jedhamanii jechuudha. Isaan kun lachuu sooliyuutii jedhaman. When two liquid dissolve in each other yeroonii fi dhangala'oon lama waliin makamu the major component called solvent. Akkuma reefutti maajarii hatee maali solventidha jechuudha. Dhangala'oo lamaas ta'ee dhangala'oo lama amma fakkeenyaaf dhangala'oo lachuudhaa yoonii fi waliif makamu ta'ee parsantii irra guddatti harkamu maajariidhaan solventidha. Kompoonantiin xiqqaan ammoo sooliyuutidha jechuudha. Note that all solution are homogeneous mixture. Makaan hundinuu homogeneous mixtureidha. Makaa wal fakkaataadha. Garuu not all homogeneous mixture are solution. Homogeneousiin makaan homogeneousii hundimmoo maali miti solutionii miti. Property of solution amaloota solutionidha. A solution has single uniform phase. Solutionii maal qabaa? Qeenxee feesii wal fakkaataa qabaa jechuudha. Inda has no visible boundary. Daangaa mul'atuun hin qabu because component are individual atom. Sababni isaas illee kompoonantii dhuunfaa atamii yookaan ayinii molekiulii qabaachuu waan danda'uuf hin mul'atu jechuudha. Solutionii keessatti kompoonantiin isaan hin mul'atu jechuudha. Atamii yookaan ayinii molekiulii individualii waan qabuuf. These components do not settle up stand or separate by filtration. Kompoonantiin kun gattaa'ee waan mul'atu miti jechuudha. Yookaan ammoo addan ba'u filtreeshiniidhaan dhimbiibuudhaan waan adda ba'u miti jechuudha. The particles of solution are very small. Partikiloonni solutioniidhaa baay'ee xixiqqoodha. They can pass through pores of even fine filter paper. Waraqaa ittiin dhibbiimnu san keessa maal ta'uu danda'a dabruu ni danda'an jechuudha. Baay'ee xixiqqoo waan ta'aniif amma filter paperii yoo kana ta'e uraa xixiqqoo qabaachuu. Solutionii immoo partikiliin achi keessa jiru baay'ee xixiqqaa waan ta'eef uraa kana keessaa maal ta'uu danda'a dabruu ni danda'a jechuudha. Partikiliin san. So solute can't be separate from the solvent by filtration. Kanumaafuu soliyuutii bulbulamaa solventii keessaa adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Eenyuun filtreeshiniidha. The solution are very stable. Solutionii maali? Stableidha. The components do not separate neither colgate up upon standing. Maal ta'e addan ba'u keessaa addan ba'u itti ta'etillee hin dhaabbatu jechuudha. Inni kun maali? Stable solution. Note. Although the component of a solution may not be separated by settling, sedimentation or filtration. The solute can be separated from the solvent by physical process. Component solution ida kam jenne addan ba'u inni separate addan ta'u by settling gatteessuudhaan yookaan ammoo dhimbiibuudhaan. Soliyuutiin ammoo bulbulamaan ka adda ba'uun maaliini solventii keessaa adda ba'uun physical processii qofaan adda ba'uu danda'a jechuudha. For example, a solution sodium chloride. Sodium chloride fi jechuun ashaboo fi bishaan waliin nahinee can be separate adda baasuu ni dandeenya by distillation or evaporation. Amma yeroonii fi bishaanii fi ashaboo walitti bulbullee maali homogeneousidha. Isaan kan ammoo maal godhu yoo dhimbiifne wanni nuti adda baasnee agarru hin jiru jechuudha. Yeroo kan ammoo nuti yeroonii fi distillationii fayyadamne yeroonii fi distillation yookaan ammoo evaporationii fayyadamnee bishaan bifa urkaatiin keessaa ba'ee maal ta'a soogidii qoftiin ni hafaachu. Yeroo kana evaporationiidhaan soliyuutii watiree keessaa maal goonuu dandeenya baasuu ni dandeenya jechuudha. Type of solution gosoota solutioniidha. Also
we usually think of solution as liquid. They can exist in all three phase states. Phase state sadanunu solution argamuu danda'a. Yookaan solidii yookaan liquidii yookaan ammoo maaliin gaasiidhaan. Gaseous solution. Gaseous solution are usually describe gas solution. Gaseous solutioniin yeroo baay'ee maaliin ibsamaa? Gas solution jechuun gaazota lama walitti bulbulamoo jechuudha. Where both solute in the solvent are gas. Solutiinis bulbulamaanis yeroo kana maali? Gaasiidha. Fakkeenyi atmosphere is gaseous solution. Atmospheriin maali? Gaseous solutionidha. That consists nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, water in the form of vapor, methane, and some other minor component. Isaan kun maali? Atmosferii gas mixtureidha jechuudha. Isaan kun gaasdha jechuudha. Nitrogeniin, oxygenii, argonii, carbon dioxide, water. Amma isaan kun maali? Bakka takkatti gaasii atmosferii ta'anii waan ta'aniif. The major component ammoo nitrogen is percentii 78 atmosferii keessatti argama amma nitrogeniin. Sababa kanaaf maali? Nitrogen is the major component of atmosphere jechuudha. Gaasii atmosferii regarded as solvent akka solvent illee inda the other component regarded solute. Kan akka solutitti kan akka solventitti. Percentiin guddaan ammoo solutii, percentiin minoriin solventidha jechuudha. Other example neutral gas. Warri neutral gas ta'anis ni jira. Boqonnaa 6 keessatti waliin ilaallaa jechuudha. A solution, a liquid solution, solid, liquid, gas dissolve in liquid solvent. Jajjaboo dhangala'oo gaasii yeroo fi dhangala'oo keessatti dhangala'oo solventii keessatti bulbuluu to form liquid solution jechuudha. Some example include carbonated beverage, gas liquid. Amma isaan kun dhangala'oo nuti amma gizeenii fi kookaa gizeenii fi bannu jaami. Isaan maali? Dhangala'oo fi gaasii wal keessa jiraachuudha. Dhangala'oo fi gaasiidha. Alcoholic beverage, liquid in liquid jechuudha. In the sea water, solid in liquid. Note that in liquid solution the solute can be solid. Solutiin solidii ta'uu danda'a. A liquid or gas. But solvent always solventii yeroo hunda maali? Solventii yeroo hunda liquididha jechuudha. Solidii, liquidiin isaan kun gaasiin solventii ta'uu ni danda'an. Solutii ta'uu ni danda'an. Solventiin ammoo yeroo hunda liquidii. Maal jennee? Solution liquidii keessatti solutiin liquidii solidii yookaan immoo gaasii ta'uu danda'a. Garuu immoo solventii yeroo hundaa'u liquididha jechuudha. Solid solution. Many alloys, ceramic and the polymer blend are solid solution. Alloys, ceramic jechuun suphee fa'aa. Isaan kun poolymeriin wantoota akka laastikaa kun isaan kun hundinuu maali? Solid solution. Solid solution have no restrict on state of solute. State solute daangeen qabu jechuudha. Solidiin. But solvent has be solid. Solventiin ammoo maali? Solidii. Alloys are solid solution. Alloy jechuun solid solution jechuudha. Dental amma inni kun alloy kennuun definition isaadha. Alloy in the example of alloys. An alloys is mixture of chemical element. Alloys in chemical elementii maal ta'e mixite jechuudha. Where primary component in metaalidha jechuudha. Eenyuunni meetaaliifaa. Fakkeenyi isaadha bronze. Bronziin koopparinda tiini. Makaa isaan lamaa kanaatu maal uume? Bronzii uume jechuudha. Goldiinis akkanumatti
koopparii fi silveriin walitti makamanii maal uumanii alloyisii eenyumanii gooldi uuman. Biraasii akkasumas kooppariinda silver maal uumanii biraas. Kastaayiraniinis akkasumatti inni maxabashaa fakkaatu kunis akkasumatti jajjaboo sibiila ayin irraa maal ta'e uumame jechuudha. Istiriingilis silveriinis silverii fi koopparii irraa isaan kun hundinuu maali? Alloyisiin fakkeenyi isaaniitii fi difineeshiniin isaa kana fakkaataa jechuudha. Eeganii fi alloyisii ilaallee alloys are solid solution. Jajjaboo fi jajjaboo wal dhufanii maali? Alloys jechuun jajjaboo fi jajjaboon akkuma reefu ilaalletti wanta tokko kan kanneen jechuudha. Dental filling solution is good example of liquid mercury. Solid namooñu silver solution dha jechuudha. Liquid mercury dha. Dental filling kennuun solution gaarii example isaadha hatee liquid mercury solid silvery solution dha jechuudha. Other example of solid solution include wax, hydrogen gas in lead, gas in solution used for hydrogen exchange dha jechuudha. Complete the following table using example are not previously mentioned in this textbook. Textbook kana keessatti kan eeramin fakkeenya maal godhi jaa kanni jaa. Example solutiin gaazii yoo ta'e solvantiinis gaazii yoo ta'e jechuun bulbulaa fi bulbula malleen yeroon fi gaazii ta'e solutionii san maali gaazii. Fakkeenyi isaa procedure gaazinda water gaazii ta'uu ni danda'a jechuudha. Procedure gaazii fi water gaazii isaan hydrogen gas, nitrogen gas, carbon monoxide isaan kana ta'uu danda'an jechuudha. Isaan kun procedure gas, water gaazii kennuun isaan kana jechuudha. Yeroon fi gas in the liquid. Gas liquid yeroon fi bulbulamaan gaazii ta'e bulbulaan liquid ta'e solution isa maali liquid. Fakkeenyi isaadhaa immoo amooniyaa maal keessatti watarii keessatti amooniyaa in water, ammonia in water, hydrochloric gas in water, hydrochloric gas in water. Amin humali fakkeenya isaati jechuudha. Fakkeenya gaazinda liquid isaan kun wal dhufanii maal kan nuti liquid solution. Yeroon fi liquid fi liquidiin tokko solutii tokko solvantii yeroo ta'u solution isaan liquid ta'a jechuudha. Inni kun carbon tetrachloride in hexane yeroon fi gaaziin solidii ta'e solvantiin liquidii ta'e solution isaan liquidii. Inni kun ammoo sugar in water, sodium chloride in water, shukara bishaan keessatti, ashaboo bishaan keessatti. Inni kun maali? Ammallee akkasumas brain isaan jaaman. Isaan kun maali? Brain jechuun isaan kun maali? Solid liquid dha jechuudha. Yeroon fi solidiin maali? Tokko solidiin tokko solvantiin solidii yeroo ta'u isaan kun warruma reefu laallee brass alloysii warra laallisan bronze isaan kun maali? Solidii dha jechuudha.
Gaaz solute yoo ta'u, gaaz solutiin haayidroojiniin gaazii in maal keessatti pilaatiiniyem. Isaan kun maali? Haayidroojiniin gaazii, pilaatiiniyemiin sooliidha jechuudha. Liquidiin gaazii, soolidiin solvantii yeroo ta'u, solution isaan solidii. Mercury in zinc amalgam. Classify each of the following as homogeneous or heterogeneous mixture and discuss their composition. And glass. Glassiin sodium silkeetii, kaalshiyeem silkeetii. Isaan kanaa walitti dhufee maal kennuu danda'a? Gilaasii kennuu danda'a. Inni kun maali? Homogeneousidha jechuudha. Saandiin ammoo heterogeneous. Seemantiin akkasumatti seemantiin heterogeneous. Kaalshiyeem silkeetii fi almuuniyem silkeetii walitti dhufee kennuu danda'a waan ta'eef. Water gaaziin homogeneousidha jechuudha. Producer gaaziinis akkasumatti maali? Homogeneous. Kaarboon daayoksayid, kaarboon monoksayid, naayitiroojiin, oksijiinii isaan waan qabaniif maali isaan kun hundinuu? Isaan kun homogeneousidha jechuudha. Adda baasuu waan dandeenyeef colloid. Colloid is heterogeneous mixture. Colloidiin maali? Heterogeneous. In which insoluble part of one or more substance are suspended uniformly through out to another substance. Particuloota hin bulbulamneetu jira. One or more substances san suspend ta'an gara maalitti kanii fi fakkaatu. Ele substance biraa kan fakkaatutti maal ta'a? Suspend ta'an jechuun itti rarraafaman jechuudha. Property of colloid. Amaloota colloidii. A colloid or colloidal solution appear to homogeneous, but actually it is heterogeneous upon closer inspection. Colloidiin maal fakkaata? Yeroo nuuf ilaallu homogeneousidha fakkaata. Garuu immoo inni maali? Heterogeneous. Yeroo nuuf itti siinee ilaalle heterogeneousidha jechuudha. The size of particle in a colloid is bigger than those through solution. Solution isa dhugaa sanirra colloid particle maali? Baay'ee xixiqqoodha jechuudha. But smaller than those in suspension. It is between 1 nanometer in the 100 nanometer diameter jechuudha. Isa kana jechuun suspensioniitu saayiziin particle hundarra guddaadha jechuudha. Suspension greater than colloid greater than solution. Akkana jechuudha. Saayiziin particle colloid irra guddaa solutioniiti. Garuu immoo smaller than eenyuti? Suspensioniiti jechuudha. Suspension irra xiqqaa colloidiin particle isaadha. Saayiziin suspension irra xiqqaa solution irra immoo guddaadha jechuudha. Akkanatti ta'a. Suspension greater than colloid greater than solution jechuudha. Guddarraa gara xiqqaatti. The particle of colloid can pass through filter paper. Particuloonni colloid akkasumas filtarii ittiin dhimbiimnu san keessa maal ta'uu danda'a? Dabruu danda'a. Baay'ee xixiqqaa waan ta'eef dabruu danda'a. So colloid can't be separate. Particle of colloid can pass through isa kana keessa dabran. Colloid can't separate by filtration. Filtration ammoo adda baasuu hin dandeenyu. There are two phases of colloidal solution. Colloidal solution bakka lamatti qoodama. They are known as dispersed phase fi in the dispersion medium jiraachuu. The component present in smaller proportion is the dispersed phase. Dispersed phase jiraachuu. Smaller
proportionin maali dispersed phase well 1%. Inni biraa immoo greater proportionin dispersion medium ta'a jechuudha. Inni greater proportionin dispersion medium yoo ta'u, dispersed phase ammoo smaller proportion jechuudha. Colloid are quite stable. The particles do not separate in keeping. Adda baasnee particle isaadhaa adda baasuun hin danda'amu jechuudha. A colloid or colloidal solution scatters a beam of light passes through it. Colloidii keessa ifti yeroo inni dabru maal ta'a? Adda bittinnaawa. Sababni adda bittinnaa'uuf partikiliin isaadhaa waan jiraniif ifa san maal godhaa? Ni akka inni reflection ta'u akka inni daddabuu godhaa jechuudha. Akka inni daddabuu ifa san godhaa jechuudha. Kanumaafuu ifti colloidii keessatti maal ta'a? Ni bittinnaawaa jechuudha. Haalaalumee. Amma inni kun solutionii ifatti ibsine. Ifni itti ibsine kuni directii keessa dabara. Yeroo kana guutuu asii fi as jiru kana maal godhu hin ibsu jechuudha. Colloidiin kun partikiloota solution irra guddaa qaba. Solution irra guddaadha. Partikiloonni colloidii keessatti argamu. Yeroo kana ifa kana maal godhan ni daddabsanii yeroo kana guututti ibsuu danda'an jechuudha. Because it particle fairly large dha jechuudha. Partikiloonni colloidii baay'ee gurguddaa. As a result, the ray ifti isaadhaa as well as colloidal particle become visible. Partikiloonni isaaniidhaa maal ta'uu danda'a? Mul'achuu danda'a jechuudha. The phenomena in which particle in colloid scatter beam of light that directed them in the make pass the light beam visible called Tyndall jedhama jechuudha. Amma ifti partikiloota sanii akka colloididhaan ni faffaca'a inni ifti achi keessa yeroo dabaru directii adda faffaca'a. Kun maal godhaa? Kallattii inni itti dabru kan mul'atu san taasisaa jechuudha. Inni san kallattii inni itti dabru kan mul'atu san Tyndall jedhama jechuudha. This Tyndall effect is not observed in true solution. Solution keessatti immoo maali? Ifti san hin mul'atu jechuudha. Akkuma reefu ilaalletti ifti as keessa jiru hin mul'atu. Ifti as keessa jiru immoo ifti as keessa jiru mul'atu. Ifti as keessa jiru ni mul'ata jechuudha. Ifti as keessa jiru kan mul'atu kuni inni kun maal jedhama? Inni kun Tyndall effect jedhama jechuudha. Tyndall effect. You may expect suspension to display Tyndall effect, but Tyndall effect in suspension disappear as a particle settled down. Tyndall effect kun suspension keessatti maal ta'u hin mul'atu jechuudha. Partikiloonni san gattaa'u waan ta'eef. Type of colloid. Depending up state of matter present in dispersed internal and dispersion external or continuous medium. There are 8 different types of colloidal solution. State amaloota maatara irra dhaabbachuudhaan dispersion internaalii keessa isaatii dispersioniin ammoo externalii isaati yoo ta'u yookaan immoo continuous mediumidha jechuudha. Inni kun colloidal solutionii bakka 8 qoodama. Bakka 8 qoodama jechuudha. Inni immoo dispersed phase fi dispersion medium qoodameen 8 takka 2 3 4 5 6 7 8 bakka 8 kanatti qoodama. Liquid gas liquidiin yeroo nufi dispersed ta'e gaasiin ammoo dispersion medium yeroo ta'u arroozaalidha jechuudha. Taayipiin isaadha arroozaalii. Fakkeenyi isaadha foogii, hurree fi kanneen akka duumessaa akkasumas miistii. Yeroo nufi sooludiin dispersed phase ta'e gaasiin ammoo dispersion medium ta'u arroozaal.
Inni kunis fakkeenyi isaadha. Smoke aara makiinaa fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Aaraa fi akkanaadhaa ta'uu danda'a jechuudha. Gaaziin dispersed phase ta'ee liquidiin yeroo inni fi medium ta'u form shaving cream liquid in the liquid exclusive dhangala'aa furdaa kanneen akka milkii fi face cream solid in the liquid milk in the milk of magnesia in the mudidha jechuudha. Kanneen akka warafaa in the milk of magnesia. Gas in the solid form rubber in the sponge PEMS akka foamii laaskitaa sponjii in the PEMS dha jechuudha. Liquid solid gel chase in the butter akka dhadhaa chase in the jelly. Solid sol colored gemstone milk glass warra jedhamanii jira jechuudha. Thank you for watching our video. Videoon yoo dheerate nama nuffisiisa. Kanumaafuu har'a yoo asirra dhaabbannee nu ga'a. Yeroo itti aanu colgation associating colliding waa walitti deemnu ta'a. Subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna galatoomaa.